tasbila Allah fi sheeticha biranga tasbila leeti boniyeen tun dhugumaan isa jaalatti mun jaalattu osoon gorgis hindayne asitti dabaafna jechuudha sigale osoon gorgis hindayne asitti dabaafna ha kitabul jism irratti dabaafna jechuudha wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh وليد الدبرسا وان في النكنوتي قديفنا وزوني سين شيرين قدتين ايوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورسا أنبي نتقو الدولة سقالين نجرت مي سري سمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إجولي أركركوتاتي وبو فارسنا إلى الجداتي يا إجولي أركركوتاتي وبو فارسنا إلى الجداتي ها وبو فارسنا إلى الجداتي يا به اتسير نمي نيجا isin walid dabarsitani gartee share invite gootaniti walid dabarsitani anis gartee warri charraan oofne tamboodarra yoo saar kadde isinifin kanna rakkoon injiru isin angasu maal gootan share gootani group irratti ergitani way sheeyni keenya dhufe oduu haaraya qabatee dhufe break news dhufe ichiti gartee namicha jala seeneeti gartee ichiti namicha nu as fuudhee dhufee jettanii isin invite share gootaniti waliin geggeessanii duraanin dalagaa hunda xumuradhaan eegaa jeelaal an amala keessaniin beeka dalagaan an xumuradhaan eegaa jeesan isinuu ni beeytan sigale uggii gartee dalagaa sirraa tana dafa gizeen xumuraa sheeyni dhufu jira duraanin isinitti mala amala keessa waan hin beekuufin dalagaa teessan san xumuradhaan eegaa isiniin je so warran xumuratiin kan mallee dalagaa sanirra jiruun sheeyni dhufee qaamaalee idanii ja'ani sigale qaamaalee idanii ja'ani amma gara sagantaa xiyyaatiin seena tokkoffa break news oduu haaraya amma dhuftee fi oduu gammachiisa break news fi oduu gammachiisa wal keessa qabate arrakkuma beekamu loltoonni bilisummaa Oromoo kan gartee shawaa kaabaa karaa Amboo fi Sulultaa keessa socho'u gartee magaalaa Sulultaa dhawee wanta namicha bulchaa aanaa Sulultaa ajjeese namoota milishaa fi waajjira san keessa jiran hunda wali qabee taragee wanta hanga itti gaafatamaa paartiitiin baatutti itti gaafatamaa nageenyaa hunda fuudhanii kutanii jechuudha. Wayifiin break news tan isinii fide jechuudha. Aanaan Sulultaa kun eeysaa amma namni aanaa Sulultaa ogginju waaniin akkaan gartee ani gaara mul'ataa takka gartee wallaggafarraa haasa'u jiru fakkaata jechuudha. Aanaan Sulultaa kun bakka masaraa Abiyyi haaree Abiyyi itti ijaarrachuu jiru sanii jechuudha.